Ittaan suudhaanii abbichuuf mootummaa Ameerikaa irraa akkasuma Itoophiyaa fi Eertiraa irraa akkasuma faannoo ifama Oromiyaa keessaa irraa gabaabsee kaa'ee faannoon naannoo Oromiyaa keessa jiraachuudhaa fi waraanas keessa qabaachuu ibsitee jirti. Isa illee waliin ilaalla jechuudha. Ibsuu qofaa miti haala naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru waa'ee faannoodha. Gabaabsinee waliin ilaalla inshaallah waan hundaa gabaabsinee waliin ilaalla xiqqoo isaa dabarsee dhufe haadha of olchaa isiniin jecha. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan anaa dhufu nooruu isiniin jedha. Hundi keessanuu namni gartee xiqqaa guddaan jallisii bishaanii kana xumuran ifaa ifatti lafa kaa'amee jira jechuudha. Amma immoo mootummaan karaa ministeerri hajaa alaa Ameerikaadhaa namni maqaan isaa Marco Rubio ministeerri hajaa alaa Ameerikaadhaa muummicha ministeeraatiin bilbiluudhaan wajjin haasaa godhanii jiranii inni kun gabaabsee isiniif ibsa. Ministeerri hajaa alaa Ameerikaadhaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliitii bilbiluudhaa fi waa'ee rakkoo gaanfa Afrikaa keessa jiru marii karaa nageenyaaf tasgabbii gaanfa Afrikaa kun itti argatu irratti waliin haasa'anii kanarraa kan ka'e mootummaan Ameerikaadhaa Itoophiyaan waan amma isiin keessaayyuu dalaguu jirtu karaa ikoonomiitiin jijjiirama mootummaan Itoophiyaa fidaa jiruu fi tattaafachaa jiru kana dinqisiifachuudhaan kun mootummaa Ameerikaatiifis karaa diinagdeetiiniif akkasuma dippiloomaasii waan hundaayyuu mootummaa Ameerikaatiif bu'aa akka qabuu fi abdachiisaa ta'uu isaa ministeerri hajaa alaa Ameerikaa ibsanii jiran jechuudha. Karaa kanaan baga gammaddan hundi keessanuu Itoophiyaan biyya murteessituu karaa diinagdeetiinis ta'e Itoophiyaa investimentiitiin diinagdeef investimentiin mootummaa Ameerikaatiif tan abdachiistuu fi waliin dalagachuuf Itoophiyaan Ameerikaa wajjin Ameerikaadhaa fi biyya barbaachistuu fi abdii guddoo itti horte ta'uu ministeerri hajaa alaa Ameerikaadhaa ibsee jechuudha. Baga gammaddan osoo falfaluu ka horaa jedha. Kanaaf Itoophiyaan keessaayyuu tasgabbii akkasuma karaa ikoonoomii nageenyaa fi waan hundaafuu Itoophiyaan biyya barbaachistuu gaanfa Afrikaa kana Itoophiyaan yoo nagaa taate tasgabbii yoo qabaattee fi ikoonomiinis yoo guddate gartee haga Ameerikaatitti bu'aa qabaachuu mootummaan Ameerikaa ministeerri hajaa alaa Ameerikaadhaa jechuudha. Ibsanii kuni deebii ajaa'ibaa warra mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu maqaa balleessu warra sa'a 24 Itoophiyaan cabaa jirti biyyi tun ikoonomiin akkas tahee maal jedhanii oofan waliigalatti biyyi Ameerikaa fakkaattu ministeerri hajaa alaa Ameerikaa gartanii ifatti waan kana Rubiyoon lafa kaa'an jechuudha. Telefoonaan sa'a dheeraa muummicha ministeeraa wajjin haasa'an wanni irratti mari'ataniif haasa'an tokko nageenya gaanfa Afrikaa tasgabbiin akka argamu kalammataa Itoophiyaan ikoonomiin isiidhaa tattaaffiin Itoophiyaan godhaa jirtuu fi jijjiiramni Itoophiyaan fiddee Ameerikaadhaa fi karaa diinagdee fi investimentii Ameerikaan Itoophiyaa wajjin dalagachuu irratti jechuudha. Investi godhuudhaan haala adda addaatiin qabeenya biyya keenyaa kan Itoophiyaan gara biyya alaatiitti ergitu waan akka bunaa, gogaadhaa, wantoota adda addaa shaqaxaa ta'u guutuu isaatiinuu Ameerikaadhaaf bu'aa guddaa qabaachuu akkasuma immoo investimentiidhaan abbootii qabeenyaa irraa mootummaa Ameerikaatitti Itoophiyaa dhufanii dalagachuun maaliif Itoophiyaan free market namoonni biyya alaa dhufanii as keessatti qabeenya sossoon haga horachuutitti mootummaan Itoophiyaa lafa kaayee jira jechuudha. Kanaaf nageenyi gaanfa Afrikaa fi tasgabbiin akka Afrikaa keessa bu'uuf Itoophiyaan murteessituu ta'uu ammoo saniif haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu kennattuu ta'uu haala lachuu irratti jechuudha. Itoophiyaadha Ameerikaadhaa fi illee gaanfi Afrikaa warra Afrikaaf naannolee kana jiran jechuudha. Rakkoo Afrikaadhaa kan naannoo kana jiru nageenyaaf tasgabbii irratti Itoophiyaan dalaguu akka dandeettuu fi haalli mijataa ta'uu agarsiisanii kanaaf baga gammaddan isiniin jedhaa jechuudha. Gabaabdumatti inshaallah gara sagantaa biraatti dabarraa kun ammoo dhaamsa guddaa iddoo isaanii kaa'urra diinota mootummaa kanaa biyya teennaa keessaayyuu dhaabbichuudhaan rifachiise jechuudha. Isaan kan eegan mootummaan Ameerikaadhaa balaaleffannaa Itoophiyaa irratti ikoonoomii Itoophiyaa cabaa jira biyyi sun of duuba deemaa jirti jijjiiramni hin argamne mootummaan kun akkanaatii maqa balleessuu akka itti baasan eegaa turanii ammoo dubbiin faallaa taateeti egartee inumaa ni dinqisiifatee jechuudha. Ministeerri hajaa alaa Ameerikaadhaa
sochii yookaan jijjiirama ikoonoomii Itoophiyaan godhaa jirtu akka malee dinqisiifatee jechuudha. Ni dinqisiifate jechuun waggaa 7 keessatti waan dhufe dalagame jechuudha. Kana yeroo dheeraa isin waliin himaa turre. Kun hedduu nama gammachiisa. Kun ammoo gaanfa Afrikaatti nageenyaaf tasgabbii Itoophiyaan qabaattu isaaniifis akka bu'aa qabu Itoophiyaan nagaa buusuudhaan biyyoota Afrikaa rakkoo yoo gale karaa waraanaatiin waan hundaanuu tasgabbeessuu akka isiin dandeettu irratti abdatanii nageenyi Itoophiyaa guddinni Itoophiyaadha. Akkuma karaa diinagdeetiin irraa fayyadamuu haga biyya Ameerikaatti bu'aa qabdu karaa nageenyaatiinis gaanfa Afrikaa kanaaf Itoophiyaan murteessituu ta'uu fi haala saniif yeroo ammatti ammoo Itoophiyaan kennattuu ta'uuf haala irraa abdatan qabaachuu ministeerri hajaa alaa Ameerikaadhaa Ruubiyoon bal'inaan waan kana gubbaa karaa telefoonaatiin muummicha ministeeraa wajjin haasa'anii kun namoota hedduu diinota biyya keenyaa ka keessaaf alaallee mata dhukkubbii rifaatuu guddoo itti ta'e keessaayyuu Ijiptii fi Eertiraa fi paartii warra siyaasaadhaas gubbaa morman kunniin akka malee isaan rifachiise jedhee jechuudha. Kanaaf gabaabdumatti tuntanaa gama Eertiraatii fi Itoophiyaattis seenna. Gama Eertiraatii fi Itoophiyaa irraa ammoo haalli deemaa jiru bareedaa miti. Biyya keessaallee karaa warra TPLF fi shanee faannoo agasiin baatuttu sochiileen jiru jechuudha. Akkuma deengadda Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa waan hundaa bal'inaan kaayan waa'ee shanee irraallee ta'ee faannoo irraaf akkasuma TPLF irraa bal'inaan kaasanii jiranii sooshaal miidiyaan kaleef deengaddaa har'allee waan kana oofaa jira. Haa ta'u ammoo wanni amma akka harawaatitti jiruuf deemaa jiru karaa warri TPLF naannolee hedduu keessatti tuttuqqii fi lolatti seenuudhaa fi wanni hedduun gartee mul'atanii jira. Bakki itti gartee itti walitti bubbu'uunis dhalatanii jira. Kana inshaallah yoo inni sun itti huftu taate bal'inaan borisanii kaleessa. Ammaaf walitti bubbu'uuf gaarreeffannaa bira dabarree godhi buutiitti ni jirti. Isaanillee ammoo hedduun isaanii gara baqaa warri jeneraalonni TPLF warri kalee mootummaa kana lolla jedhanii waan adda addaa qopheessan warri baqatanii gara siyaasa furqii seenanis ni jiranii warri baqachuuf qophiirra jiranillee ni jiranii. Affaar keessallee akkuma rakkoon jiru tahee alaa kulli haali wanni amma deemaa jiru ammoo karaa Eertiraa fi Itoophiyaa irraa mootummaan Eertiraadhaa waan hedduu guyyaa dheengaddaa sa'a 1:50 siyaasa furqii haasa'e. Amma wanni haarufni gabbaate ammoo haasaa siyaasa furqii sanii wal qabatee biyyoonni sadii waliigaluudhaan Somaalee fi Gibxii fi akkasuma Eertiraan jechuudha. Haala waliigaltee takka lafa kaatanii rakkoon yoo kan Eertiraan raggalu taateef warreebii wal gargaaruu irratti kan wajjin deemaa jirantu himamaa jira jechuudha. Kan biraa immoo kana wal qabatee mootummaan Gibxii meeshaalee lolaa hedduu gara Eertiraatitti erguudhaaf dabarsee kennuufiin himamaa jira jechuudha. Kun ammoo kan gama siyaasa furqii irraallee bahee fi infoormeeshiniin amma deemaa jiru warroota mormitoota biyya keessa jiranii fi Eertiraan harkaaf bu'aanti yookaan ammoo harkaaf walirraa fudhatanii rakkoo jirtu hundayyuu waliin qoodannaa lollis yoo jiraate waliin seenna kan jedhu waan hedduu wajjin mari'atanii waliin isa gammatti deemaa jiraachuun himamaa jira jechuudha. Kana keessaa kan ka'e wanni amma rifaatuu isaanii ta'e wanni gubbatti isinii tuqe mootummaan Ameerikaadhaa ammoo Itoophiyaa haala kanaanii bal'inaan karaa telefoonaatiin waliin haasa'uun mootummaa Eertiraatiif warra Eertiraa walii galanis rifaatuu guddaa yoo itti ta'e illee isaan ammoo haala itti qophaa'anii deemaa turan lolli akkaataa itti eegalamu jeequmsa Itoophiyaa keessatti kaasuudhaa fi paartii siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hedduu isaanii warra gartee isaan gargaaree rakkoolee biyya tana keessatti uumuu danda'u wajjin bal'inaan waliin dalagaa jiran jechuudha. Kun waan duraan lafa jala deemaa ture amma ammoo ifa ol bahee karaa Eertiraatii fi karaa Gibxiitiin waan sa'a 24 irra dalagamaa jiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootummaa Itoophiyaa ammoo haala jiru hundaafuu qophii ta'uudhaa fi yoo gartee wanni feetis galtu taate Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa dheengadda akkuma isin dhageettan sanii jimma irratti jechuudha. Haala jiru guutuu isaatu meeshaa lolaa waan hunda qopheeffachuu fi humni qophaa'ee waan qophii ta'anii jiraachuun himamaa jira jechuudha. Akkamiin fashalee kan jiruuf ammoo mootummaan Itoophiyaa walumaa galatti jechuudha waan deemaa jiru kana dhibbatti jala bu'ee hordofaa waan jiruuf bakkoota fashalsuun barbaachise isaan jalaa ka mootummaan Dr. Abiy Ahmad Aliyoonni beekamuun lolaan osoo hin taane nageenyaan malaan isaan diiguu cabsuu yeroo isaan sarara diimaa irra hojjetan qofa eegee mataa keessa dha'ee bakka irraa buqqisaa jechuudha. Kanaaf waan jeneraalonni warri TPLF dalaganii fi Eertiraa walitti dalagan guutuu isaatu jala fashalsaa jiraachuutu himamaa jira jechuudha. Kun ammoo siyaasa furqii warra Affaariitii fi Musliima achi keessa jiru iskoola Musliimaa cufuu warra Musliimaa irratti dhiibbaa guddaa geessaa jira.
Maaliif kaayoon amma deemaa jiru kun warra duraan jabahaa warra jabahaa jedhan kan gartee asiin dura siyaasa forqii akka seenaa keessa beekamutti Haayile Sillaaseen gaafa ergu jabahaa haa balleessuuf Phexros ta'e achi ijaaramee erge Musliim Itoophiyaa keessaatiif kachii yoo wal qabatee gartee rakkoon irraan gaan jedhee erge siyaasa forqii akkasiin warra jabahaa sanis gartee kan irratti dalagee cabsee wayyaanee walii galuudhaan biyya tana waggaa 30 eega Eertiraan fottottee waggaa 34 bulchaa jira jechuudha. Isa kana keessatti wanni tokko isin tuquu barbaaduu fi hayyoon irraa dubbatan mootummaan asiin dura darbe ka Mallas Zeenaawiitii fi warri paartii siyaasaa Oromoo ta'anii waliin dalagaa turan maqaa adda bilisummaa Oromootii fi KFO'n dalagaa turan asiin dura Eertiraa wanni fottossaniif yoo dubbiin jabaattee Oromoon gara taayitaa akka dhuftu ta'u taate Tigraayis fottottee akkasiin gartee buufata Itoophiyaan akka dhabduu fi buufata galaanaa Asabiin jechuun Asabitti fayyadamuudhaaf Eertiraa fi Tigraayis gaafa biyya takka ta'anii walii achi citan haala kana kan mijeessan paartiin siyaasaa Oromoo illee keessa qabaachuudhaaf warri gartee kaa Oromoo tana akka hedduu ilaalanii amma waan san keessa seenuu barbaadu. Walumaa gala siisteemni isaan gaafas kaansanii fi yeroo ammatti jeneraalonni TPLF warri Tigraay keessa gartee kalees qabsaa'ota Tigraay ammoo mormitoota mootummaadha jiru kana ta'anii as ba'an kunniin warra fottoquudhaaf yookaan ammoo biyya Itoophiyaa irraa achi ba'anii Tigraay ta'anii jiraanna jedhanii ammoo sun Tigraay biyya ta'anii jiraachuuf osoo hin taane Eertiraadhaan walitti galanii buufata Asabiillee Affaar naannoo san jirus walitti qabanii fottossanii biyya ta'anii jiraachuudhaaf gartee wanni kun lafa kaa'amee jiru. Shirri kun shira waggaa 100 dalagamaa ture keessaa Oromoo irratti dhiibbaa Oromoon akkaataa isiin yoo even abbaa biyyaa taate as deebite bakka addaa kana dhufte akka isiin honguftuuf warroonni gartee Yohaannisoon ilmaan Yohaannisoota waggaa 150 dabre kana dalagaa turan jechuudha. Summiin amma deemaa jiru kun bishaan Abbayyaa irraa eegalee haga biyyi tun maqaa Oromoo harka kuftee jiraachuun kun akka dhukkubbii mataa isaaniitti ta'e hayyoonni hedduun himaa jiran jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo asirraa hubachuu qabnu maalidha? Warri maqaa Oromootiin sossoo paartii siyaasaa Oromoo illee warra Eertiraa fi Shaabiyaa fi Wayyaanee wajjin jechuudha dalagan akkasuma Gibxi waliin dalagan ta'uun ifatti qulqullaa'ee gabbahee jira jechuudha. Keessaayyuu bishaan Asabii yookaan ammoo fottoquun Eertiraadhaa walumaa galatti egeree biyyattii Itoophiyaa tanaa yookaan uummanni Oromoo harka kufuu ta'u taate hoongessuu balbalas akka hin arganne diinallee akka itti heddummaatu isaan akkaataa itti walii galametti kana fakkaame jechuudha. Kanaan wal qabatee ammallee wanni biraa deemu maali? Isaan ilmaan Yohaannisoota jechuudha. Warri hangoo irra wal dhaban Oromoo koloneeffachuu irratti Oromoo cabsuu irra sabaa sablammoota illee uf jala cabsuu irra lafa kaa'an Tigraay irraa eegalee haga nafxanyoota naannoo Amaaraa keessa warri sosso'an warri gartee hangoo irra wal dhaban ammoo kaa'uun isaanii tokko waan lafa kaa'atan. Kanaaf ammallee waan jedhan isaan kun hadhallee waliin dalagaa jiranii jedhe jechuudha. Hadhas waliin dalagaa jiranii Oromoo balleessuu irratti sabaa sablammoota balleessuu irratti araakkiiloo warri jedhu kuni Gibxi irraa eegalee haga Shaabiyaatii fi haga naannoo Amaaraatitti akkasuma baandaa Oromiyaa keessa jirtuutitti wal qabatanii waliin dalagaa jiran jechuudha. Kun galiyannaan erbeellooniif galte warri adda maqaa siyaasaa Oromootiin sossoo kan mootummaa kan dura dhaabbatee akka muummee ministeera gara taayitaa dhufanirraa eegalee agadhaatti wacaa jiru kun guutuun isaaniitu ergamtoota isaanii warra Oromoo ta'anii akkuma kaleessa gartee Leencoon Faatti warroonni asiin dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin adda bilisummaa Oromoo orijinaala san balleessanii feekii lafa kaanii jechuudha. Ilmaan Oromoo fichisiisaa turan haddallee ilmaan Oromoo burjaajessanii alaabaa adda bilisummaa Oromootiif maqaa adda bilisummaa Oromoo akkasuma harka muraa harma muraa aanolee maqaa Oromootii warri daldaalu kun Oromoof qabsaa'ota osoo hin taane ergamtoota sirna tokko afaan tokkoo fi aadaa tokkooti jechuudha. Kan akkasii hubachuu qabdan.